Ashamaa hordoftootaafi kabajamtoota maatii warqee akkam jirtu nagaa keessanii ani obboleettiin keessan nagaa guutuu nagaa irraa afaan qaba. Sanagaa koof nagaa keessan irraa afaa taasisee kallattii hundumatti nu gargaare waaqayyoodhaaf galanni guddaan haa ta'u. Isinis baga nagaa naaf taatan isiniin jechuun jaalladha. Egaa obboloota keenya kan lafa kanarratti dhufneef akka jiraannuuf malee akka lubbuu keenya obbaasnuuf immoo akka of ajjeesnu miti jechuudha. Maaliif gaafa uumamnu rakkinni jira, qorumsi jira, ari'atamuun jira, waan baay'eetu jira jechuudha dachee kanarratti. Garuu isa otoo beektanuu bara kana keessa jechuudha baroota 2018 jechuudha shamarran keenya baay'een isaanii viidiyoo waraabanii kaan immoo barreeffama barreessanii ani akkas godhaa ani akkas ta'ee jedhaniiti. Akkuma beekamu obboleettiin keenya booneen jechuudha yeroo darbe obboleettiin keenya booneen ani wanti lafa kanarraa dachee kanarraa naga'ee jira jette. Garuu isheetu naga'e jette malee waaqayyo ga'eera hin jenneen jechuudha. Waaqayyo koo gaafa nama huumu akka jiraannuufi jireenya nuuf laateera. Karaasaa jireenya arganne karaasaa waan hundumaa mo'annee iddoo kana geenye. Yeroo tokko tokko obsa dhabuurraan kan ka'e ijoolleen keenya dafanii abdii kutatu jechuudha. Gaa'ela keessan keessatti rakkinni haa jiraatu wanti kamiyyuu jechuudha. Daftanii abdii kutachuurraa daftanii waan tokko hojjechuurraa ani maal boru yoon jiraadhe gaa'ela akkasii argachuu danda'a. Immoo warri dhala qabdan dhala koof jiraachuun qaba jettanii yaaduu qabdu malee an akkasumas godhaa jechuun qabdan jechuudha. Amma obboleettiin keenya booneen bakka isheedhaa darbetti jechuudha bakka haara galfattee uffee jettee boqottetti garuu lubbuu ishii foon ishii immoo gargar baaste jechuudha. Yeroo rakkina keessa jirtu sana kana hin yaadne wantoonni ishiin hin hojjenne hin jiru. Akka dhiiratti neestiroota ragdee jirti, akkasumallee hixaa kutaa turte, wantoota baay'ee hojjechaa turte jechuudha. Bakka haadha makiinaa taatetti bakka mana guddaa kireeffattee jiraattu keessatti kaleessa ani algaa koorra taa'ee tananii biddeena nyaadhaa, har'a garuu soofaa koorra taa'ee tanan biddeena nyaadhaa jette. Garuu hin jette malee ittiin jiraanne jechuudha. Itti jiraachuuf immoo into jechuun tokko miti jechuudha obboloota kiyya. Waan lafa kanarraa hiraallee abdii kutachuu hin qabnu jechuudha. Dubartoonni keenya yeroo tokko tokko humna oli jechuudha jaallachuurraan kan ka'e isa yoon dhabe ufan ajjeesa jechuurraan kan ka'e sammuu ishee amansiiste jechuudha. Maaliif inni yoo jaallachuu baate ishiin jaallatte ishiitu jaallate malee inni jaallachaa hin jiru jechuudha. Yeroo baay'ee yoo si dhabanii of ajjeesa jetteeyyuudha ishiinuu jechuudha akkuma himtetti. Sababa kanaaf iyyuu immoo dubartoonni keenya yeroo jaallattanis humnaa ol odoo hin taane gidduma galeessa bakka maaliif sammuu keessan kan miidhurraa of eegaa isiniin jechuun jaalladha. Kanarratti immoo aansee jechuudha du'a hin yaadina obboloota koo, du'a hin yaadina. Du'anii galanii jireenya irra jiraannu kana jiraachuu hin dandeenyu jechuudha. Yoo duute bakka duute jedhama. Guyyaa sadii wayi siin jedhanii sii wacanii waan jedhaniiti si irraanfatu jechuudha. Amma obboleettii keenya boonee fi ji'oota otoo hin guutin laalama taragaagge hundumtuu irraanfatame jechuudha. Yeroo sana warroonni tiktokii, warroonni feesbuukii, warroonni yuutuubii ittiin nagadachuudhaaf jedhanii hoy jechaa turan, hiyyaa turan, wacaa turan jechuudha. Har'a garuu hin jiru jechuudha. Haadha ishii deessisanaaf malee. Kanaaf dhaloonni nu booddee maal haa baratan? Dhaloonni nu boodaa dhufan maalirraa baratu? Of ajjeesaa akkas of godhaa akkam ta'a akkas ta'a jechuu miti. Of ajjeesurraa of qusadhaa isiniin jechuu jaalladha. Rakkinni jiraachuu jira. Rakkina sana keessaa ba'uuf garuu obsa qabaachuu qabda. Maaliif yoo obsite wanta hundumaa keessa kan dabartu jechuudha. Duutee galtee jireenya har'a jiraachuu hin dandeessu. Kanaaf waanuma ta'e bakka abdii hin kutatina, abdii kutachaa hin adeemina. Akkuma obboleessi keenya Raajiin Masara jedhu abdii kutachaa hin deemina, abdii kutachaa hin deemin. Nan jiraadha isa darbe caala jiraachuu qaba jettanii yaaduu qabdu malee abdii kutachaa yoo deemtani sirrii miti isiniin jedha hordoftoota maatii warqee. Maalidhaaf baay'ee tokko namatti dhagahama jechuudha. Yeroo tokko
yeroo wantoonni argitu wantoonni dhageessu waan baay'eedha jechuudha. Kaan rakkina mana keessaa kan abbaa warraa haadha warraa gidduutti furamuudhaaf onlaayinii irratti furmaata akkas na godhee akkana na godhee abbooliin keenya durii jechuudha miidiyaa kanarratti ol baasaniiti walannoo jechaa turanii keessatti iyyuu mandaraa tiktokii bakka waa hooma icciitii nama icciitii kee baastee hamma odeessitu icciitii kee baastee hamma tokko nanna jettu abbaa warraa kee mariisifattee akkasumas immoo wanta irraa deebuu qabu sana irraa deebifachuu qabda malee namaaf akkoo nagadaa jirtu jechuudha silmee warri YouTube isinirraa waraabbataa TikTok irraa muranii isinirraa fidaniif post godhuu Facebookiin akkasii wantoonni kun ta'uu hin qabu jechuudha. Maaliif warri abbootiin keenya durii ayyooliin keenya durii wanti kun hin jiru jechuudha. Amma garuu wantoota kanatu baay'achaa jira. Kanaaf of eeggannoo godhaa isiniin jedha hordoftoota kiyyaa viidiyoon kiyya kanuma galatooma.